barataan keenya namni dhalate deemee mana barnootaa dhufuu danda'u sababa hongeen bara kana dheeratte fi jireenyi kana mana barumsaa gurguddaa sadi ardaattu qabdi gurguddaa sadeen kana nu deeggaru isaaniitti baay'ee duragaa mootummoota darban keessatti yoo namni shan waliin dhufees akkuma mootummaa kuffisuudhaaf namoonni kun waliin qabameetti ilaalamaa garaa fiitiin nyaachaa oolu hin faarfamne. Ummata irra taa'ee namni dalagachaa oolu nama obboleessaa wajjin biddeena tokko addaan kutatu qalama tokko ati ansi duraan barreeffadhaa ati na booda barreeffadhu jee qalama tokko wajji barreeffatu faaruu paartii teenya paartii dhagaadhaan sirna nu cunqurse firraa kuffifnee ofii keenyaaf fidanne keessa waan jirruuf akka feenetti wali gurmooynee lammii teenya gargaara. خوالف رحمة kabajamtoota durboota manneen barnoota kabajamtoota barsiisota diin islaamaa kabajamoo bulchaa aanaa guraa itti gaafatamaa waajjira barnootaana kabajamtoota keessummoota aanaa kabajamtoota maatii barattoota kabajamtoota horee mana barumsaa birbirsaa kabajamtoota barattoota manneen barnoota hundi keessanuu baga yeroo keessan aarsaa gootanii asitti argamtanii baga nagaan dhuftan jechuu barbaanna baga nagaan dhuftan. Baga kanatti aansuudhaan walitti qabaan dhaabbata gargaarsa dabbaal Sheen Nasirii Abdallaa ergaa baga nagaan dhuftanii isiniif dabarsaa gara isaatiin isin dabarsaa galatooma baga nagaan dhuftan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا أمتا ردا بربرسا هندي خيسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسمت ونهمت ما يوريسين سمنا يتن الله أكبر قالتوما سلا جناتي سني برباد فرّ قتي سني إن شاء الله ولا جو جرامي دبادو مونين ديسا دبادا ما وري دبادو جتن إن شاء الله إيجا أسمان قرد أم سخيات دبرة وبليان كي يا إسلاما يوتنا حالة بيتي تيني خيسة جرتو في ركولة سبب بيتي تيني خيسة مدتين أكا إجولة أردا بربرساتي نتيت على التوتاسيتي mana barumsaa kana ittiin hin baratin malee bira dabruudhaa fi xiyya ta'uurraa asuma keessaan gattaa'een baratin qofa. Malee xiyya manni barnootaa kun biiti tunis xiyya saniif ijoollee hedduu qabdan birbirsii akkuma amma isin barataa asii barataa jirtan ijoolleen birbirsaa namoota hedduu doktoroota injiinaroota akkasuma abbootii seeraa hedduu qabdi jechuudha. Obboleeyyan keessan kan isin dura jiran. Keessaa'uu warreen araddumatan keessa amma jiruu fi kahujiidhaaf aanaalee biraa keessa jiru akkasuma warreen rakkinni biyyarraa baasee isaan kochiise jiruu rakkoo tana dadhabanii biyya ambaa keessa warri jiran biyya tana keessa deemne nutilleen gaa qilleensa biyya ambaa keessa jirra barana amanni dadhabaadha. Obboleeyyan keenyaaf maal godhuu qabnaa waan jiru irratti walitti ijaaramnee torbee tokko keessatti maallaqa heera qarshii 140 wahii buusanii
gargaarsa qur'aanaatii fi akkasuma dabtara mana barnoota sadeeni hanga gayanitti namoota dadhabaa harka qalleeyyiidhaa fi ijoollee bitachuu hin dandeenye yatiimota bira nuu gayaa je'anii ijoollonni fakkeenya isinii tahanii wali buusanii nu kannan ijoollota sanii akka fakkeenyaatti obboleessa keenya bareen tofaa akkasuma obboleeyyan kiyya ka islaamaa warreen biyya tana keessa jiru akka Iliyaas Aammee akkasuma Sheekh Yoonis Maammayyuuyaa isa faa Munashidu Zeyfaa Kabiiraa faadha akka biyya keessaatti jechuun ana dabalatee akka Sheekh Asad Abdallaahi kana inshaallah ijoollee asit guddattee asit dhalattee ijoollee tana mataa walitti qabanii akka biyya alaa warra jiranitti fakkeenyaaf Ustaaz Nasrii Ibraahim Jibroodha dhalataa ganda ugaas akkasuma Ustaaz Musaab Abdallaahi Jibriil Madiinaa Jaami'aa Madiinatul Munawwaraarraa barataadha ammallee yuunivarsiitii Madiinaa jira dhalatuma araddaa tanaati. Maal biyya tanaa godhuu qabna waan jiru. Kun Sheekh Jamaal Aammeedha dhalataa araddaa Jamaal Abdallaa Ali hangafootaan isin himaa jira warreen ijoollee tana biyya alaatiin walitti qabanii nu hundeessan. Biyya tana fuuldura waa hedduu dalaynaa mootummaa teenyaa wajjin wal qabanne biyyi tun teenya mootummaa nuu harkaa qaba qaama keenyaa bulchu jira asirraa ilaa federaalatti nuti uummanni Oromoo amma bilisoomnee jirra. Namoota biyya deeme bilisummaa beeka malee ka biyya keessa jiru hoggaa cinqiin horofaatti jirtu beektaa horofuma kanaa miskinummaa gabrummaan narra jiraaf ta'a. Warri gari horofa kanaa dhabee jira beektaa horofuma kanaa dhabee jira. Hangi hafe hanguma nuti quba walii qabnee waltinlifnu qofa malee keessaa baana waan ta'eef jecha jarri kun hedduu garee ammaas akka fakkeenyaatti akka abbaa gadaa garee tanaa yennee ka fudhannu Hassan Abroo jechuudha. Hassan Abroo obboleessa keenya Suudi Arabiyaa jira. Isaan dabalatee dubartoonni ammaas Ameerikaarraa Ilillii Ahmad Ilillii Muummee Ahmad jaartii Ahmad obboleessa keenya barataa cimaa ana araddaan birbisaa kun qabdu haadha warra isaati amma dheeraatimi isa faadha jara kana. Biyya tanaaf ni jirra hoggantoota biyya teenyaatti wajjin wal qabanne misooma biyyaa ni dalayne waan juurratti wal cimsine tokkummaadhaan kaanee jirra. Saniif inshaallah asumaan gaa hoggaa dubara dubbiin tun taatu qaamoleen garii gara waan biraa jijjiiruu warri fedhe jira akka nu sodaachisu. Nuti immoo hedduu dhufaan jirru warri nu sodaachise jira. Isiisan qabsoo namoota hedduu sadarkaa federaalaa warra dalagu qabna ijoolluma birbisaa tana keessa. Warra ambaasaadara tahee maali ambaasaadar dubbimaa mootummaa alaa diinaa muftiitii faa wajjin gargaarsa mootummaa federaalaa giddibii bishaan Abbaayif ijoolleen birbirsaa warra gargaarsa mootummaa federaalaa paartii teenya tabadhanaatiif godhaa jiru keessa jirti. Isaan wanni kanaa kun ololaa waan ta'eef jecha araddaa teessanii misooma hawaasummaa dalagu jirtan ibbira kutaa namni takkaa garaa fiitii nyaachaa oolu hin faarfamne. Uummata irra taa'ee namni dalagachaa oolus hin faarfamu. Nama dadhabaa obboleessaa wajjin biddeena tokko addaan kutatu qalama tokko ati ansi duraan barreeffadhaa ati na booda barreeffadhu jee qalama tokko wajji barreeffatuutu faaruu qaba. Namni tiyya qofa jechaa oolu namummaan qabu waan ta'eef jecha jarri kun gaa osoo qabeenya guddaa qabaatanii hin tahin jara keenya kanaaf waa godhuu qabnaa jechuu hamilee akkasii qabanii nu erganii ergaa isaanii nutis gaa harka dura bu'aa araddaadhaatii fi akkasuma bulchaalee hoggantoota mana barnootaa tiifi akkasuma gaa warri aanaarraa dhufanis ni jiranii isaanii wajjin isa haasawaa isaanis dhufanii gamana nu godhuu ta'anii inshaallah ani ergaa teessan finne amaanaa isiniin geenye galatoomaa jechuu barbaada. Inshaallah obboleessa keenya bareentatti isinii deebisaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya Syekh Muhammad Ibrahim Duain akan ubah nusin gafanna. Syekh hanya gerol tajiti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلمانك يا أبوليانك يا وربرتي بك قوس اللي ربي هقولوا آمين. أبوليانك يا خوان كان يادي هنا اللي قلت ربي ساني في حياته آمين. ورجعنا اللي يادي بيتنا مدرسة قدس ربي هقولوا آمين. تقوم نتوكل لا أما كلمات على تجرا نتمو يسكن كن وجود تنبرد ربي سنا أقول قدسه آمين. ورما جرحنا ورج على ربي سنا أقوله من خنا كيسا برته وان قدو خنا ياده أكنته وركس وان كان ربنا هقوله ربي سنا عمل كيسو ورجعت برنوتا في مرجان كبته دي ربي سنا أقوله
وردان سي هردفو مت المان برنوتا كان هردفت ربي سنا غدو امين اي جرا خنا مو غلطه قد ربي ساني هاغلچ امين انسان ما خنا شيكان كان ما غبادو فان كان هندما ولا كساري ربو ابي خان وانا انس بيخومي ربي غلطه انسان فكات ربي ساني هاغلچ امين خنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب تدبلوران شنزري ابراهيم غلطون فچ وربانا ولتقبا دابته غرغرسا دبال غلطو نصري عبد الله ديفما نصري عبد الله غلطون جچوني وربانا مال جچ وربادي ابنو خون خانون داي جوله دلتو بربرسا even namoonni biraa kanneen fedhii qaban wanti kun birbirsa qofaan daangeffamuun qabdu jaanii namoonni itti hirmaatan illee hin jira wanti kun maalirraa kaka'umsi kana waan kanaaf kaka'umsoonni nuti dhaloonni birbirsaa kanaaf waan nuti of hin dhabne dhaloonni dhufu akka hin dhabne jennee ragoo barnootaatiin barataan tokko daftara dhabee mana barumsaa irraa hafuu hin qabu carraa mana barumsaa deemuu harkachuu qaba karaa biraatiin barataan keenya hayyuu gar lamaa ta'e akka guddatuuf manneen amantii naannoo keenyaa wantoota afanii keessa afaniin wantoota kitaabilee quraanaa dabalatee roga barnootaatiin diinagdeedhaan namoonni keenya akka of danda'an waan ofii taanee kana dhaloonni kan taane jaani waan kana torbee lama keessa lafaa kaasanii yeroo jalqabaatiif arrage akkuma inni kaasuuf yaaletti wanti kun namoota garaagaraa kan of keessatti hammatu waan nama gammachiisu keessa tokko gaggeessummaa namoota ulamaa rabbiiti alayhi salaatu wasalaam ergamaa rabbii eega rabbii tokkichaati eega quraana rabbiiti eega ergamaa isaati eega saabota isaati ulamaa'ota namoota beekumsa amantii qaban jala deemaa je miti kanaaf walitti qabaan keenya Sheekh Nazir Abdullah ergaa kana nu godhe dhaabbanni kun torbee lama keessatti eega hundaa'e namoota akkam of keessatti qabatee jira kan jedhuufis namoota barnoota amantii of keessatti qaban ijoollee teenya ijoollee qacalee hojjettoota araddaa sanarraa ol ba'an kanneen biyya garaagaraa jiran hojjettoota hanga dureessa Muhammad Ibrahim Malkaa Balloo jiru kan Suudii Arabiyaa biyyoota alaa biyyoota hambaa garaagaraa keessa jiran dabalatee namoota garaagaraatiin kan arragee ergaasaa akkasitti dabarsee boodarra dhaamsa qabu sin gara waltajjiitiin deebi'a. Kanatti aansuudhaan maal fidanii dhufan kaayyoo dhaabbata kanaa eegaa hangana jennee namoota yatiima hin qabne namoota barnoota hin qabne akkuma amma jennee namni daftara dhabee mana barumsaa irraa hafuu hin qabu quraanatti qara'u dhabee mana barumsaa irraa hafuu hin qabu yatiima waan nyaatu mana hin qabne hin gargaara kan jiruu fi booddee irraa hanga madarasaa fi dhaabbilee garaagaraa misooma keessatti gahee taphatan kan mana barnootaa buufata fayyaa dabalatee kan itti deemnu ta'a kun aliifiidha aliif amma jenneedha. yaada isaa hubattanii kanaaf akkasitti bira dabruun barbaada kanatti aansuudhaan munaashida fi Uzeefaan wanta har'a qabatanii dhufan maal akka ta'e nuuf himanii itti aansuudhaan Uzeefaan ergaa asoo dabarsee booda dhaamsa itti gaafatamaa waajjira barnootaa mirratti dhaga'ame itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaatis nuuf dabarsaa sanboodarra gara dhumaatti afuraffaa irratti munaashida Uzeefaan naashida qabu daqiiqaa muraasa keessa nuun ga'a dhumarratti Ustaaz Nazri Abdullah dhaamsa qabu deeggarsa maal godhuu qabdu mirraa akkamtu isinii dhaga'ame kana booda akkamiin yaa'uu dandeenya deeggarsa akkamiin isin biraa'een haala kamiin tokkummaan deemna waan jirurratti dhaamsa qabu hin dabarsaa akkasitti aana amma carraan Uzeefaan waan har'a qabatanii dhufan gabaabinaan aanuuf ibsu gara isaattiin isin dabarsaa. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد obboleeyyan keenya gaa warri asitti nu eeydanis warri galtanii dhuftanii barattoonninis akkasumas obboleeyyan keenya hawaan kana hundeessuu keessatti gahee guddaa taphate kan itti laffa'aa ture Ustaaz Nasri Abdullaatii fi akkasuma jara keenya kan biyya alaa jiru Ustaaz Jamaal Abdullah Aliitii fi Nasri Ibraahimii fi Abuu Raa'id yookaan Musaab Abdullah akkasumas garee tana obboleessa keenya Sheekh Asad akkasuma namoota hedduu jira dhalaarraa tani ni irraanfannee obboleeyyi teenya Faatimaa Ajabaa akkasuma Ililli Muummee Ahmad Jaarraa
namoota hedduudhaatu irratti hirmaatee jira jechuudha. Saniif mee haa wal dhageenyu gaa. Akkasitti laffaatii saniin waan kana argamsiifne ammaan tan ammoo insha Allah waliin jirraa waliif jirraa jechuudha. Gabaabduudhatti waliin jirraa waliif jirraa jette ijoolleen birbirsaa. Isii san ammoo asiinis baga nuu jiraattanii nuun jechuun teessanii jechuudha. Isinillee baga nuu eeydaniin isiniin jaa. Isinis baga nuu eeydan. Asumaanuu yaada wal baanee jirraa jechuudha. Obboleeyyan keenya khayyaanne kakaa nawaarii fi kakaa barsiisaa Jamaal Faas warra birbirsaati sheekanii hedduu garree jirraa beekadhaa. Akkasitti wanni goonu akka jedhan gaafa kaan bar hashaa hanga kanaa nama adila kanaa eega bismillah waatartu arraa jeje akkana je hashaa hanga kanaa nama adila kanaa bismillah waatartu arraa jee gaafa kaan namtichi qoriin nuti finne qorii xiqqoollee taatu yoo rabbii keenyaan taate guddisuudhaas isinumaan nutti feenu guddisiisaa jechu akkasitti hanganumaan jechuu barbaada galatoomaadha insha Allah taa hafte waliin itti dachaanaan isinin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanatti aansuudhaan itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Guraa obbo Muwaaz Adam gara waltajjiitti akka nu dhufu amileedhaan nu simadhaame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaa carraa kanatti ummanni birbirsaa akkanatti ulamaa'ii gurguddoo magaalaa keessa iddoo biraa turan akkana dhufanii isin laaluu keessan kanatti isinis baay'ee galatoonfadhaa waan qofaa miti. Isaan kunu amma iddoo tana ergaan dabree ture akkamitti dabarsan maal isiniin jaan waan biraati miti isaan kanaa'uu ijaallaallee daara baanee jaaniimi isin tunu waan tokko jechuudha. Kanaafuu isaan kan ammoo baay'ee galatoonfanna nutis akka waajjira barnootaatti baay'ee galatoonfanna. Galatoonfachuu qofaa miti. Bitti takka hiyyummaa keessaa kan ittiin baatuun yoo barnoota baratte qofa. Yoo barnoota baratte qofa. Biyya takka hiyyummaa keessaa baasuudhaaf barnoonni yoo baratame qofa. Barnoonni kamiyyuu amantaatis kunis kalaatinitis yoo baratamuu baatan bitti takka hiyyummaa keessa jirti jechuudha. Kanaaf sheekkan keenya kun jabaatanii barnoota keenya kana barumsuma kanaa nu jajjabeessuudhaaf barataan keenya namni dhalatee deemee mana barnootaa dhufuu danda'u sababa hongeen bara kana dheerattee fi jireenyi qaalee kun nama tokkollee gandatti hambisuun qabu yaada jiru sababa daftara dhabaniin manatti hafuun qaban jaanii waan qabaniin qaamota adda addaa deeggarsa gaafatanii walitti qabanii deeggarsa kana asitti nuu fidanii ijoollee kana mana barumsaa gurguddaa sadii ardaattuun qabdi gurguddaa sadeen kana nu deeggaruu isaaniitti baay'ee galatoonfannaa jechuudha. Kanaaf barattoonni kun dhaloota jalaa ol dhufu warra dhufee biyya kana bakka isaan kanaatis qeebalu bakka keenya kana hunda qeebalu jechuudha. Isaan kana qaamota adda addaa kan sadarkaan jiran namni hundi waan xiqqoo qabuun anis keessa buufachuun qaba jee deeggarsa kana hanga harkatan walin nuu qabanii biyya keessaa fi biyya alaan araddaa keessaa fi araddaa alatti warri jirtan hundi walitti qabdanii deeggarsa kana daftaraan barattoota keenya nu deeggaruu keessaniif baay'ee galatooma ulfaadhaa jenna. Dabalataan namni isii tana hirmaannaa ummanni keenya osoo nu barsiisin osoo hin baratin kan nu barsiisaa ture kun barattoonni keenya kun barnoota malee lafatti hafuun qaban jaanii gara mana barnootaatti nu naqanii ammas deeggarsa adda addaa kana daftaroota kana nuu fidanii kan nu deeggaran kun hundi isaaniitu baay'ee galatoonfanna. Nama xiqqoo qabuun nu deeggare guddoo rabbitti haa kennu jennaa jechuudha. Nama xiqqoo qabuun nu deeggare guddoo rabbitti haa kennu isiniin jaa. Namni dhimma kanallee guddisee walitti qindeessee yaada kana kiriit godhee asiin nu ga'e hundi rabbi isaa haa milkeessu. Tatanaa olii rabbi isaa haa yaachisu. Rabbi isin haa milkeessu. Warra asitti argame kana hunda rabbi isin haa milkeessu. Araddaa birbirsaa keessatti wanni kun waan jalqabaati. Wan kan xumuraati miti. Arra taakka jennee boru lama jechuu teenya. Arra waan haaraa eegallee boru tatana caaltu eegalu teessan. Nuti boruus waan haaraa nu eegaltanii nu dhuftan jenneetuma isin eegganna waan ta'eef
baay'ee galatooma ulfaadha waan qabdan kan warra nu deeggartan kanaas kayaadaanis nu deeggar kawaan qabuunis nu deeggar hunda keessanuu baay'ee galatoomfanna galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti aansuudhaan dargaggoo nu keessaa guddatee fi obboleessa keenya hiriyaa keenya isiniif fakkeenya dargaggoo nama boru bakka guddaa gaa'inee abdannu tokkoo fi nama bakka har'a jirurraa gara boruutti nu ceesisa jennee abdannu tokko. Kanaaf dargaggoo Anwar Ahmad bakka bu'aa waajjira paartii badhaadhinaa gara waltajjiitti bee haasoo gabaabaa nu godha. Anwar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan bakar waare akkam jirtan? Aya akka wal dhageenyu wanti hogii wal dhageeffatanii baay'ee namatti tola waan ta'eef akkasumatti gaa keessummoota keenya iddoo adda addaa irraa dhalattoota birbirsaa walitti gurmaa'uudhaan carraaqqii adda addaa godhuudhaan guyyaa kana kunoo milkaa'ina kanaan as ga'an guddaa galatoonfachaa akkasumas qaamota adda addaa aanaarraa waliin dhufnes galatoonfachaa koree gamtaa maatiitiis akkasumatti galatoonfachaa barsiisota manneen barnoota araddaa birbirsaa keessatti argamanii fi qaaman iddoo adda addaa irraa asitti argaman hundaa'u guddaa galateeffachaa gara ergaa keenyaatti dabarraa akkuma beekamu gaa kanaan dura gaa mootummoota darban keessatti yoo namni shan walitti dhufees akkuma mootummaa kuffisuudhaaf namoonni kun walitti qabameetti ilaalamaa ture har'a ammoo paartii teenya paartii dhagaadhaan sirna nu cunqurse firraa kuffifnee ofii keenyaaf fidanne keessa waan jirruuf akka feenetti walitti gurmooynee lammii teenya gargaaruu dandeenya. Kanaan dura gaa maa wal gargaartan jechuudhaan barattoonni birbirsaa jalqaba bara 2007 qabanii walitti gurmaa'anii yerootiin barataa harka qalleeyyii wal gargaarree barsiifnayaan haalli ittiin hidhamaa turre akkasumas munashida keenya Uzeefaa fi Aanaa Bareentoo hangafoota warra gaara mul'ataati jechuun Maffiraa Jibrooti wajjin namoonni nu bira hafanii ni jiranii hangafoota qabsoo gaara mul'ataatii fi osoonni bara 2007 akka guutuu Itoophiyaa keessatti qabsoon hin eegalamin namni yeroo jalqabaatiif qabsoo taasisee hidhaman keessa hangafoonni nu kanaa achiin booda bara 2008 qabsoon namni muraasni hidhameef sun dhoo'ee akka biyyaa guutuu biyyaatti waan ta'eef akkasumatti gaa carraaqqii keessa milkaa'insi jira sheekotiin keenya waan gaarii eegalanii akkasumas nutis dandeettii fi waan qabnuun cinaa dhaabbannee waan kana inni milkeessinaa paartiin keenyaas paartii qaamota ciccimaa kallattii biyya jijjiiruu danda'an ofii qabu malee paartii ofirraa dhiibu hin qabnu jechuu kanaaf paartiin keenyaas kana wanni kaayyoon inni jaalatu mootummaan keenyaas irra hundeessee buusaa fi gonofaadhaan kallattii garagaraatti wal gargaaraa jechaa jira. Dhalattoonni birbirsaatiis waanuma kallattii mootummaan qabatee jiru san warra dalagaa jiru. Kanaaf wanta bareedaa waan nama ajaa'ibsiisu waan namoonni birootiif fakkeenya godhanii kaayyoon isaan kanaa kan kana dhaabbatu miti imalli isaanii dheeraadha. Warra ganaa gandatti mana barnoota bu'uura boruutii fi manneen barnoota adda addaa ijaaree daandii gandaa fi ganda wal qunnamsiisullee hojjechuu taa'u isaan kuni. Kanaaf milkaa'inni keessan imalli keessan gaariidha. Kana caalaa jabaattanii rabbiinis isin gargaara. Akka fuula duratti tarkaanfattan isin jennaan nuti dandeettii fi beekumsa qabnuu fi qabeenya qabnuun isin cinaa dhaabbannee kana caalaa waliin ni cimsinaa kan jedhuun qabaa guddaa galatoomaa horaa bulaa deebana. Allahu akbar. Allahu akbar. Bakka guddaaf abdannaa bakka guddaa rabbi nuuf haa ga'u. Aadaan tun amantii teenya keessattis aadaa uummata keenyaa keessattis waan jajjabeeffamuu qabu. Namoonni kana keessa oolmaa guddaa qaban umrii rabbi haa dheeressu sumaan jechuu barbaada. Itti aansuudhaan akka mana barumsaa kanatti caa kana gisee dhufnu lafan dhufne haalota jiran mijjeessuudhaan ganamarraa kaasee hangammaatti barsiisaa Jamaal Jibroo umrii rabbi haa dheeressu waa baay'ee takka qopheessaa ture. Kanaaf ergaa baga nu dhuftanii caa kun caasaa jirra. Barsiisonni mana barnoota kaanii guddisaateeti jennaan moo ilmaan keeti jennaan ilmaan keeti. Kanaaf haasoo mana barnootaa bakka bu'oo innummaan ergaa baga dhuftanii akka godhu deeqaa muraasa keessatti. Assalamu alaikum. Walla geenyaami? Hayyee jalqaba irratti obboleewwan keenya kanneen asitti isin bira dhalatanii carraa adda addaatiin biyyaa deemanii fi kanneen biyya keessa jiraatan waliin qindeessanii koree sadarkaa kanaan isin ga'e kana jalqaba irratti galatoonfachuu barbaada.
اتيان سودان خيسموني خينيا kanneen dhalatoota keenya ta'anis kanneen waajjira barnootaa irraa ta'an kanneen waajjira paartii irraa ta'an akkasumas qaamonni adda addaa walii gurmaanii iddoo kanatti ga'uun kun guddimnee galatoonfannaa kanaaf yeroo gabaabduu qabnu kana keessatti osoo hojii biraatiif jarjaranuu itti gaafatama waajjira barnootaa fi itti gaafatamtoota warreen waajjira paartii irraa bakka bu'anii dhufan isin kanaaf jecha dhalootan keessan obboleeyyan keessan sadarkaa kanaan isinii ga'uun kuwwaan duraati manni barnootaa birbirsaa nu dhalattoota birbirsaa nu ibsu haala yerootii wajjin haala dinagdee biyya teenyaatii wajjin manni barumsaa sadarkaan isaa baay'ee gabbu'ee jira.